Jirtuu fayyaa keessanii akkam jirtanii hordoftoota keenya baga nagaa fayyaa taatanii nagaa kootii galata waaqayyoo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba isiniin jecha egaa deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Egaa iddoon kun iddoo maaliitii kan nutti argisiistu jechuun keessan immoo oolu iddoon ani isinitti argisiisaa jiru kun lafa jechuudha. Lafa iddoo mana jireenyaafis haa ta'u hojiidhaafis baay'ee tokko mijataa ta'edha jechuudha. Iddoon kun egaa akkuma argitan fuuldurri isaa hin mul'atu malee karaarra jechuudha. Karaa kana kinoo iddoo amma dhagaan tuulamee jiru kana jechuudha yookaan masaranni bu'ee jiru kana aga akkas karaatti ba'utti jechuudha. Miliyoona 2 jechuudha. Warreen barbaadan akkasuma hojiidhaaf jechuudha seera qabeessa waan ta'eef hojiidhaaf bitachuu dandeessu jechuudha. Egaa akka carraa ta'e namatu keessan viidiyoo namaaf ergee ture jalqaba dura namatu barbaadaa ture iddoo hojii naan jedhanii amma immoo isaan hin didan jechuudha. Iddootu maallaqnis ol aanadha jedhanii garummoo osoo bitattanii jechuudha baay'ee tokko gaariidha. Karaarraa waan barbaadan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Abbaan mana kana abbaan lafa kana akkuma argitan karaa gadaanuun mana qorqoorroo yookaan immoo mana laameraati jechuudha. Iddoo sanatti kireeffame balballi jechuudha laameraatu hojjetama. Balbala alaa ta'e kan manaa ta'e hojjetama achi keessatti hojjetu jechuudha. Kireeffatanii to'i dhugaa dubbachuuf osoo suuqiiwwan barbaadan achitti hojjetanii mana nyaatatis banatanii hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Fuulduraan karaadha. Sanii ol maallaqa kana ol irraa argachuu ni danda'ama jechuudha. Warreen fedhii qabdan bitachuu ni dandeessu siin jechuun jaaladha. Akkuma argitan immoo lakkoofsi kiyya yeroo hundaa hin dhabamu jechuudha. Warroonni keessan lafa barbaannaa naan jettanii natti dubbattanis jirtu jechuudha. Egaa ani lafa kana akka laayyoo miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hoo ta'e lafa kana deemee barbaadee arguufu anaan guyyaa tokko ol natti fudhata jechuudha. Guyyaa tokko kana keessatti hin beektu jechuudha. Yeroo meeqa akka gubatu egaa har'i boruun ta'u sa'aatiif sekoondiin takka yoo nama jala darbite hanguma san jechuudha guyyaan namatti dhiyaachaa deemti. Ani immoo waa hunda dhiisee gaafa viidiyoo manaa lafaa kanneen gaafa isinii gadhiisu haaluma salphaa isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garummoo haala salphaa miti jechuudha. Kanaaf warri bitachuuf itti jirtan qofti gaafattanii dhiisuuf osoo hin ta'in warroonni naa ta'a karaarra erga ta'ee jettan eessas jettanii warroonni gaafachuu barbaadoo jiraatan jechuudha. Iddoon kun dooshaa jechuudha. Bakkuma itti keellaa jechuudha. Keellaa dooshaa karumarra jechuudha. Karaarra jechuun immoo karaan amma booda irra gahee waan maandisiin mana keessan isin jalaa tuqu osoo hin ta'in karaan irra hafee iddoo manaa isinitti bitattu jechuudha. Isin malee karaa wanti bitattan tokko wanti karaadha jedhamee si sodaachisu miti jechuudha. Kun seera isaa kan eeggatedha jechuudha. Kaartaaf pilaanii kan qabudha. Seera isaa kan eeggate lafa kana dhagaan kun kaamee kan akka bu'ee wanti hundi bu'ee jira. Garuu immoo irratti ni ijaarramne malee haala kanaan masaranni bu'ee jira. Simintoo qofa isin ol kaasuu qofa jechuudha. Bulukkeettiidhaanii miliyoona 2 jedhuun jechuudha. Kana warri qabaatan nan danda'a nan bitadha kara fuulduraatti hojiiwwan barbaade hunda achirratti hojjedhe milkaa'ina guddaa yookaan immoo carraa hojii guddaa argachuu banachuu nan danda'a warri jettan qofti jechuudha. Kan na dubbistanii itoo haala mijeeffattanii isiniin jechuun jaaladha.
iddoo baay'ee hawwataa fi bareedaa ta'edha isiniin jechuu barbaade tanani. Namoonni hedduun keessan dhugaa dubbachuu fi nagaafachiisanii waan hundaa suuraa ergee fi tole erga jedhaniitiin booda namoonni duubatti deebi'an jiru jechuudha. Osoo ofii amansiisuu waan tokko nama hin gaafatina tokkoffaa irratti lammaffaa irratti of amansiisuun dirqama jechuudha. Waan tokko hojjetachuuf godhachuuf bitachuuf erga itti seentanii sammuu keessan amansiistanii keessan dhuftanii nama gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Warroon immoo na gaafatanii haalli hinaaf hin mijanne irra deebi'ee iddoo san dhaquun haalli naaf hin mijanne warreen isiniin jedhee keessan yaada isiniif dhiyeesse nan jira jechuudha. Isinis immoo yoo akka carraati sagalee kiyya kan dhaggeeffattan kan ta'e egaa warroonni duraan naa bilbilaa turan yookaan immoo maatii keessanii lakkoofsa kiyya kennitanii naa bilbilaa turan akka isaan na yaadachiisanii dhufanii iddoo isin filattan isiniif laalanii isiniif filatan akkuma isin filattan isaanis immoo isiniif filatan isinii mijeessuu nan danda'a jechuudha. Ammaatti isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe share like gochuun maatii mana kanaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni maatii koo taatanii immoo like share subscribe duraan naaf hojjechaa turtan hedduu galatoomaa. Kun hundumtuu jajjabina keessaniin jechuudha. Malee ani nama baay'ee hammas hunda dandeettii qabu miti. Namni yoo nama jabeesse immoo wanti hundumtuu ni hojjetama, wanti hin hojjetamne hin jiru isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo waan hundarrattuu galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Kana fakkaata warreen aannan bitadha miliyoona 2 hanga miliyoona 1.9tiin nan bitadha. 95 isaa ta'uuti miliyoona 1.95 isaa ta'uuti nan bitadha. Yookaan waanuma isaan jedhan kanaan bitee hojjedhee ta'u irratti nan jijjiirama. Warri jettan warri maallaqa keessan qopheeffattanii jirtan qofti jechuudha. Dhuftanii lafa qopha'aa akkana jiru kana isa karaarra jiru kana isa hojiif mijatu waan barbaadanitti hojjettanii itti jijjiiramuu dandeessan jechuudha. Iddoon kun iddoo gaariidha, filatamaadha akka kiyyatti jechuudha. Kana fakkaata. Horaa bulaay isiniin jira hordoftoota kiyya. Nagaan naa turaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti.